bira kutisan ayye ati waaqa ni qabda nan qabe waaqa tokkicha samii fi waaqa uume sana eenyu tokkichisan inni Yesuus jedhama isa lafa uume isa waaqa uume Yesuus akka waan hundan uumiyyoon si kan neem fudhatta waaqayyo sanitti ni amanta akka Yesuus hin ta'in waaqayyo biraatitu waan hunda uume naa kenni okay si kan nama akkana nama kana jaaladha Qorontos hin qabda wangeela biraa ni qabda qoy nan bafadha qoy akkana dhugaa rabbi Eo normal penteno. Eshi natim. Qorontos isa dura. Eshi. Lakko sadde boqonnaa jaha baasime. Sadde jaha. Eewa galgala kana shaadaa qabattee deemta maqaa isaatiin hin argite inshallah. Dubbisa. Ayye si baasee dubbisa qoy. Banadhu atis no banadhu ijaanis ergisaa dubbisa ansit itti dabaluun feene akkuma waliin. Ayama maxaaf dubbisa biraan qabu waan ta'eef suuqiin jira. Nin qaban. Okay nin qabani. Si baas jechuun argu qabda kaatis telefoona raafaa nin qabanaan jette ka akkam godhare. Qorontos. Saddeja. Qorontos. Okay. Saddeja. Qorontos. Alhamdulillah. Kono akkana jedha. Ani baafadheen jira akkana jedha. Baafadhu akka argituun barbaade. Nan dubbisa rakkoon qabu galee suuqiin jira amantan. Abbo ati argitee galgala kan akka Yesuus waaqaa miteettuun barbaade. Asi argisiisuun barbaade gooftaa kan koo. Yes. Suuta banime. Banee si garsiisuu telefoonarra yookaan? Hin danda'amu. Miliyoon eenyu Khalid moo eenyu jira barsiisa Ahmad. Ustaz assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum Ahmad hojirtu? Na dubbisa baqa ustaz mee galee dubbisa rakkoon qabu. Okay si dubbisa ayye si dubbisa akka tijaan argatuun barbaade baran akkana jedha. Nuuf garuu waaqayyo tokkichaatu jira jedhe. Meeqaa jira jedhe? Tokkicha. Innis abbaa isa waan hunda uume jedhe. Eenyu kan waan hunda uume tokkichi? Abbaadha Aab. Yesuus naan jechuutti hin jirtu ati? Qoy deemna lakkaa siifan dhufa. Eessanaa dhufta? Siifan dhufa lakkaa nu dubbisaas matsaaf dubbisna dubbisam. Maali hanin dubbisu jiru quraanaa miti bar? Dashii dubbisaa ka itti fufa. Isa nuhi maqaa isaatiif jiraannus jedhe. Messi. Eenyu maqaa isaatiif kan jiraannu? Kun asirratti qoy gingilchaan guddisaame. Gingilchaan guddisaa qoy bakka kanatti. Okay. Kuno amma si baasa iyyee kuno laal. Gasiisa ustaad. Yookaan Ahmad Khan screenshotidha kamiliiroo. Okay gingilchaame Ahmadi. Guddisaame jiran haa. Andaigaa kudha wayin qabaa hin deema. Ahmad guddisa jiran ani guddisuun danda'u mana kana keessa mooritaran qabu. Ustaz. Danda'u. Yes. Na dubbisa rakkoon qabu ani galeen dubbisa. Dubbisa boqonnaa furo dhoka dubbisa bar. Maal jeereme? Nuuf garuu waaqayyo tokkichaa jira jedhe innis abbaa eenyu waaqayyoon tokkichi? Maare nuus bee waaqayyo tokko jenne malee lama sadiin jenne waaqayyo tokkichisan abbaadha moo Yesuus? Gaaf la Yesuus. Dubbisi kun osii maxxanse dubbisa yeema kun. Akkam ta'e Yesuus akkam ta'e jedhe. Akka ta'eeti miti ka deebaa koo maal taate qeeroo nama xiqqaa kana taatee kana nunsha waliin ka. Abbatti namichi jibooni abbaa kee waan jedhe. Saba isaa isuma hundumaa isa nuyi maqaa isaatiif jiraatanis akkasumas gooftaa tokkichatu jira. Innis Yesuus Kiristoos irraa wanti hundinuu irratti uumame isa nuyi ittiin. Mee dubbisaa kaa godhuma. Gurbaa wangeelaaf bira kasalaa qabaatte. Okay Yesuus Kiristoos tokkichaatu jira jedhe. Innis abbaa waan hundumaa uume. Eenyu kan waan hunda uume? Dubbisaa fixaa kaa. Dhumee bar achitti si gaafachuun eenyu kan waan hunda uume jedhe Phaawulos. Yesuus immoo abbaadha jedhe. Abbaadha jedhe Petrus. Maali ree isin kan biraa deebitanii eenyu wanta naan jettan Yesuus waan hunda uume kanaan jettu ati?
ustaz akkana laala dhagaa. Yesus la osoo ardiif samii osoo uumamini Yesus ni jira. Isa sagalee ture sana. Atis nama ansan sinin jiraachuu seexaanii nu jira Yesus dura jira seexaanii nu hidhiis malaayikaa nu jirti warri Yesus dura nam tokko hin jiru. La Yesus dura nam tokko hin jiru. Okay. Injiru Adam Yesus dura injiru. Injiru. Waaqayyo abbaa duroo. Waaqayyo abbaa mataa isaa Yesuusidha la. Yesus abbaadha. Eenyu siin jedhe. መጽሐፈ ባስ ኢሳይያስ ሰጋል ባሳ ሰገልጃ ilmi nuuf dhalate jedha ilmi san eenyu ilma jedha ilma dubbisaa akka durame ilmi nuuf dhalate jedha ilmi san eenyu akkasii miti ka ustaaz gurba ilmi nuuf dhalate jedha Isaayyaas ilmi sun Yesuus ilma malee ilma miti abbaa miti injedha abbaan jedha maal ta'e abbaa dinqii gorsa abbaa bara hangafa nagaya Deva waaqayyo ni dhalata waaqayyo hin dhalatu hin dhalchu okay kanaafuu waaqayyo ilma dhalate bira kutaka ilmaan si gaafadhe waaqayyo hin dhalatu ex irra keenya bakka akkasiin wal dhageenyu ustaas maal ta'an wal dhagawayyaa maal si dhagaan jedhu waaqayyo hin dhalatu naan hin jenne dhugaan hin dhalatu hin dhalchu garuu okay kuno Isaayyaas mucaan nuuf dhalateera ilmis nuuf kennameera jedhe Wanni ishi humni mootummaa isaa gateetti isaa irra jira. Maqaan isaa gorsa dinqii waaqayyo barabara abbaa barabara hangafa nagayaa. Eessa yaaman Yesuus ilmee eessatti waaqayyo abbaa jedhanii yaaman. Ilmi dhalatuuni Yesuus. Ilma ka ilmaa dhalate ka waaqayyoo miti. Laala waaqayyo ilmas Abbas Yesus jechuudha akkam Abbo waa si gaafadha waaqayyoon abbaan ilma moo waaqa gamadu bicha hojii fixadhu kootti meete qalbiin teetu na biran jirtu hojii fixee kottu gaafa hojii fixee kottu eenyu kan biraatu fiqee fiqeen kuno fiquma keenya saniisa